Yaa'iin Gadaa Arsii Sikkoo Mandoo yaa'ii isaa guyyaa lamaaf dhaddacha guutuu laangannootti ta'aa tureen duudhaa ganamaa Oromoo bu'uureffachuun murtii dabarsee jira. 8 dhaddachaa 20 walga'ee qoraa qorti taa'ee dubbii jirtu yaasee irra oolee bubbulee qorti baasee buusee irratti mari'atee murtii jajjaboo yaa'ii Gadaa Arsii 6 uummataaf lallabee jira. Murtii tokkoffaa dhaddachtoonni 20 fi ardaaleen jilaa Gadaa Arsii haaromanii akka iddootti deebi'an muramte. Murtii lammaffaa fuudhaa fi heerumni Arsii akka uumee ganamatti akka deebi'u gabbarri aadaa Arsii miti kadhata aadaan qaraxara aadaan fuudhaa fi heerumni akka raawwatu muramte. Murtii sadaffaa seeraan alaa biyya ambaatti godaanuu fi daa'imman galaanaan nyaatamuun aadmaleedha muramte. Murtii afuraffaa safuu fi safeeffannaan kaleessaa akka bakkatti deebi'u aayyoo abboon maatii fi isaanitti aadaa akka margisiisan dhaloota biratti duudhaan akka baratamu muramte. Murtii shanaffaa Oromoon Oromoo ajjeesuun diinummaadha. Lafti Arsii dacheen Oromiyaa guutuun nagaa ta'uu qaba muramte. Murtii ja'affaa bineensaa fi qabeenya uumamaa kunuunsuun biqiltuu dhaabuun duudhaa ganamaa Oromooti muramte jechuun yaa'ii isaa guyyaa lamaaf dhaddacha guutuu laangannootti ta'aa tureen murtii irratti walii galee dabarsee jira. Murtiin Gadaa Arsiin lallabame kun dhaddachoota hundatti bahimaa fi maan baalaatti gad bu'ee hojiirraa akka ooluu qabus himamee jira. Gadaan quufaaf gabbinnaa kun mana gurbaa qaxaleeti.